Ashamaa daawwattoota koo fayyaa keessanii nagaa jirtu nageenyi rabbi bakka jirtan isiniif haa baay'atu hunda keessanii huyyuun jedha. Har'aan tana hiriyaa koo ani liddatii ishiiti. Innaa sapiraayisii xiqqoo qabaa fi isiniin jedha. Isheen Ugaandaadha jechuudha. Biyyaan Itoophiyaa miti Ugaandaadha isiniin jedha. Obboleetti kootii wajjin dhalachuun yookiin immoo nama biyya tokko ta'uun miti yani obboleewwan kan ta'ani anaaf obboleetti koo qaaliidha isiniin jedha. Egaa hojiirra turre har'aan tana jummaadha waan ta'eef hojiirra turre ammuma ofna kootii sapiraayis godhe isiniin jedha. Jummaadha waan ta'eef hin beektu isin hundumtuyyuu shaqaalaan akka kootiin beektu isiniin jedha. Hojiin badaa baay'ataafu kanaafuu amma bakkee irratti baaneetu bakka aadanii alatti baanee jechuudha mana keessa miti. Sapiraayis gochuun barbaada. Maal amma ofna keenya qabnutti jechuudha. Amma qabna jechuudha malee hundumtu amma qabu miti kanas isiniin jedha. Kana fakkaata dhufteera ishee dhufteera fiddee dhufteera. Mimi خلاص يجي هذا هو هذا هو نو 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 bishaan sapiraayis goonee isa maalees immoo keekii xiqqooshis immoo qopheessine isiniin jedha. Ammaan intan hojii fillee xallofne. Oh my god, you see me how Lish my open. كيف؟ Oh my. لا خلاص بقى أرضي ما برات يلا. خربت سعادة كيك. واو. Open. اوكي خلاص. Oh my god أنت الحين خربت. مو أنا هذا أنت خربت. واو. الله إيه. Oh my goodness. daawwattoota koo hanguma ofna keenya qabnu hojii ani bicha miti yeroo tokko tokkos wal gammachiisna maaliif isheen ani biyya koo isaa ta'uu baattu mala naaf obboleetti koo qaaliidhaan sin jedha. Thank you so much. Yeah, baby. Thank you so much. Ani kana sin jedha daawwattoota koo har'aan tana maali dasnu jedhe ana ishee mitan dhalatte maaliif akka ta'e beeku baay'ee dasneedhee jira kana sinin jedha. Today is my birthday, you guys. It has been my birthday. Oh, these guys have surprised me with this beautiful cake. It's happy birthday. Happy birthday to me. Happy birthday. Yes, I'm so humbled and I thank God that I've reached on this new age. I'm so happy for real. Yes. Don't forget to subscribe, comment, share, like, and like that. Leave your comment behind. Leave your comment behind. Comment on our YouTube channel. Press on that play button. Check where there is a bell. Connect on our YouTube channel. Thank you so much. Oh my god! Thank you so much.
Thank you so much. Thank you so much, ya Habibi. Thank you so much. Thank you. Oh wow, ya Habibi. Thank you so much, wallah. Yeah, you I'm know. so happy. Yeah. تعالى لا طيبة. طيب تعالى. Wow. Thank you so much for the love. Thank you. I'm so happy. I'm so happy. So, Open. Open I see. حيوانات. oh no. Bismillah. I'm so nervous. Before opening, what is this head? Open yeah. يلا واحد 1 2 حيوانات. حقنا. ايش تبي؟ Thank you, Habibi. Thank you so much. Wallah, I'm so happy. My God. Thank you, God. Thank you, Ya Rabbi. I'm so humbled. You guys have got this good. Oh my God. Oh my God. Oh my, it's so beautiful and nice. What? And it's much. Okay, بعدين سأل. wow. Very nice. Very nice. Wallah. Guess what? Wallah, I'm so humbled. I'm so happy. Thank you so much. Thank you, Mimi. Thank you, Ogan. Shukran, ya Habibti. Shukran so much. Have a Guys, I'm booked. Egaa kan daawwattoota koo asirratti waan hin jechuu qabu maal seetan namoonni baay'inaan bakka tokko hojjetan waliin ta'anii waliif hin galanii nuyi garuu akka obboleewwanitti yookiin immoo akka hangafni akka haadhatitti akka abbaatti wal gorsinee waliin jiraanna. Ishee amma waliif kennine kanaa miti kennaan ishee kanaa miti kan lapheeti isiniin jedha. Ani maal isinitti maamti akkan wajjin hojjannutti namoonni biraas wajjin hojjetanii kana isinitti himu. Baay'ee haala gaariidhaan gammachuudhaan yeroo hunda gammachuudhaan mul'atti gufannee hin beeknu mana keessatti dhugaa koo isinitti hima. Kana isiniin jedha daawwattoota koo. Kana fakkaata amma qabnu wal gammachiisudha malee akka namaa sana surprise guddaa sana soo qabaachuu baanne hanga ofna keenya wal gammachiisuun anuma jiru isiniin jedha. Ana ammoo kun dasneedha. Ishee waan isheen dhalatte miti ana waan dhaladhe natti fakkaate baay'ee dasneedha jira dhugaa rabbii koo ta'e. Kana isiniin jedha. Maaliif hojii nuti baay'atu baate ammoo mufna keenya ammoo kan irra caalaan nuunna. Kana isiniin jedha. Kana fakkaata. Keekiin qurashii This is good, guys. Banang, I'm so humbled and I'm so happy. Oh my God, thank you. May Allah give you more. Inshallah, ya Rabbi. Ya Rabbi, I'm so happy. So now we are going to cut our cake. Isinis jaalala waliin qabaadhaadha. Maaliif nama biyya kiyyaa miti jettan isheen waan tokko garaadhaan qabdu dhugaa maaliif ammeenya jechuu barbaadani haala gaariidhaan taphannee yeroo hundaa hojii nuti baay'atus wal gargaarree taphannee kolfinetti hojii dabarsina hojii nuti baay'atus jechuudha. Waanan immoo kana hojii baay'inaa miti laphee qulqulluudhaaf yookiin immoo wal dhabuu mana keessatti wal namoonni ijoolleen baay'inaan garuu bakka tokkotti hojjetan waliin ta'an maaliif akka ta'an beekan waliin ta'an wal dhabu yeroo hunda kun immoo namoota hundaas wanti namni tokko hin jiru kana isiniin jedha daawwattoota koo. Amma jirtanitti boru gadhiistanii deemtu mana madaamii waan ta'eef amma danda'amaatti waliin ta'aatii waliif dhoksaatii gufuu waan hunda waliif dhoksaatii wajjin jiraadha isiniin jedha. Kana isiniin jedha wal taanees walii galleet wajjin jiraanna kana isinitti himu dhugaa rabbi
Na kana sinin jedha anaaf isheen Itoophiyaadha. Isheen amma ani surprise godhe kun immoo Ugaandaadha. Isheen obboleettii koo taate isheenis obboleettii kooti. Amaanutti jedhan kunis immoo gosaan kana jennee waliin qoonnu. Kunis immoo hin barbaachisu. Eessumatti iyyuu ummatiidhuma kanatti waan akkanaa kun hin barbaachisu dhugaa rabbii foosiin jedhe. Na kana sinin jedha maal fan kana sinin jechuu danda'e seetan warroonni baay'inaan lama taatanis afur taatanis takka lama taatanii jiraattan warra biyyuma gargariyyoo taatan walii galuu yaada. Iccitii keessan madaamitti ani baastanii waliin himina. Ana dhukkube isheen yoo isaan na gaafatan eessa jirti aniin bakka naaf dhoksiti malee raftee jirti yookiin kana hojjechaa jirti naan jettu jettee isaanitti hin himtu jechuudha. Na kana siin jedha daawwattoota koo kana fakkaata. Kana fakkaata daawwattoota koo amma keekiin irraa nyaasa aadaa keekla. Saada gisi Subur kam igad hina ana gisi. Come يلا بسم الله يلا come here ميمي Take this one. انت ميمي هكذا هنا وقال هنا ايوه انا جوا يلا. انا ما اعرف اسوي كيك كيف 1 2 3 happy birthday to you. I'm so happy. يلا قصي. كيفك؟ سوي واو happy music happy سوي شوية كيف هذه ما كان أنت من إهرة لما كفكر متعمدين ولا كنا. yes we are doing the work of tomorrow cake for today and now. Yes, happy birthday to me, Kevin. Ya Rabbi, I'm so humbled. I'm happy. 24th December, it's when I was born, and I'm so grateful that I've reached on this day. Thank you, Ya Allah, Ya Rabbi. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Ya Allah. خلاص شنو اسمها أنا شوية ليش ما هذا شو جوايد. Thank you so much. I don't know إيش؟ Enjoy with me. دعوتك. Enjoy with me. I'm a baby today. مريم تنادي؟ لا. مبلا اسمع. اسمع مبلا. سكر وايد صح؟ ليش عشان شوجر ما بان. أنا فكرت هذا وتوتكو سنس من توتكو زرت والججبي سدا ركنا والفور سدا سنين أجرو أبشرهم تكني توتكو ساني باي إقدران ينجرو إمو أنا قوس ما تقول أنا قوس أفهمتي يعني ما لي فقط إمبيو كان والي ولي قالوا دنو إمبيو كان أنا ما نادي لا كلنا كل أبى برد مال أنت لازم كل زيادة
shaama hin jiru maaliif hojiirra oolle dhugaa rabbii fuute amma kanayyuu xola biyyee gooniti malee dhugaan si jedha baay'ee hojiin nuti baay'ata iddoo har'aan tana ta'uu baate garuu baay'ee gaariidha kanan si jedha hojiidhaaf malee isa guddaa sana yaadana wal gammachiisa amma isheen baay'ee itti gammaddi maaliif gammachuutti dhaga'ama akka obboleewwan waan of biraa qabdutti dhaga'ama beektani akkasi waan ishee amma fakkeenyaaf waan nanaasa waa dhaga'uu baattu malee hamminni ishee haasa'ee gaarii ishee haasa'ee rabbi bichaa beeka maaliif gaarii walii yaada malee yaraa walii yaadina dhugaa rabbi ammam ani lafa tanarra jiraannu hin jiru hin beektuyyuu hundumti keenyayyuu inni gaariinis inni yaraanis bakkuma gaarii sana dhaqna kanaafuyyuu walii gaarii yaada waliif hamaa yaadina dhugaa koo sinin jedha waliif hamaa yaadina kanan sinin jedha daawwattoota koo kana fakkaataa kili bas Oh my goodness, Ada. Aisha, ليش أنا ما سويت من هناك في ثاني. دارتي من ياتي. So didi ban sanin jira mi wan ba jira. Isan gone kano. You guys, Da watu tako. the cake is so yummy and I can't wait to add my soft shwaya. Killing. So yummy and beautiful. Malinte. Amazing. Hey. So yummy. Da watu tako kana fakkaata viidiyoon keenya yoo jaallattan subscribe nu godhaa share nu taasisaa sinin jedha. Videoon keenya kana fakkaataa sinis jaalala waliif qabaadha dhugaa rabbii foo ta'ee jaalalli gaariidha wal jaalala qabaadha sinin jedha waliif amaa yaadna kana sinin jedha fayyaa keessan naa taadha bye bye Saada yalla Stephen You guys, I'm so excited. I don't know where to start from. But thank you so much for watching this video. Thank you so much for watching us. Thank you so much for supporting this lady. Keep on supporting our YouTube channel. It's called Wogan. Press that bell button, like, share, comment. Go on that bell, press tan on that bell button. Don't leave your comment behind. We read your comments and it's where we get things to give you. So keep on subscribing, keep on sharing the video, keep on commenting. We shall be the same thing. See you guys. We love you. bye bye fayyaa keessan taadha Yeah. See you. nagaa naa turaa daawwattoota koo galatooma